Tentu jira. Hello. Diaspora. Assalamualaikum. Sila biyya faranjiidha. Idhaan guyyaa malamatti makiinaa bitanii. Biyya go, I think it's so easy, you know. Sí. Aboo Ingiliffaan asmaraarra inni qabxaa'ina malaata. Kono mobile ayyuu hin dhaaba jedhee beektan dhaabachuu didee. Kono waan hin beekne tuttuquun fokkataadha wallahi kono naa dhaabachuu harkaan qabaadha akka nama sokaaroo taate dhagaa jala kennan beekta. Ooy waa jedhan daldala. Dhagaan hin jiru biyya faranjii maa biyya faranjii. Dhagaan asiillee Ingiliffaasa. Dhagaan asiillee Ingiliffaasa beekta. Itti timaamaa jirti ta'e ammoo. Okay, Asladin Muhammad, welcome to Salim home. I want to talk about English language, okay? Afaan Oromoo guyyaa malamatti dagatte. I think Afan Oromo, sorry, Afan Oromo. Oh, yeah, Oromic language. Yeah? Okay, Oromic language. See. Sirra deemaa wala sirra deemaa jira akka Ingiliffaan sirra deemaa maaree maa dukkaniifate maa fuulli keetu dukkana lammaffaa maal godhaa agarsiiste. Koi. Kara deemaa jirta wara ammoo Ingiliffa kanaan mucuqnu goote waan kana haasawtaan beeyne. Beeta asitti wannoodha ka garaagarummaan beeta. Ifa badde kaanu bira biyya faranjii jiru. Ingiliffi biyya keessanii maali beeta fakkeenyaaf bishaan water jettanii miti asitti nu biratti waar jedhama. Ayyee dhagaanoo maal jedhama dhagaa jala kaaya. Osoo kaayiroo jiraadhe dhagaa jala kaaya jechuun maal jechuun The Ankairo here in the daga kaishin just jalabasation. Wan kalal dabar Ingiliffa chum batam kalali bar. Akkuma barbaade taasudha. Sigale? Akkuma bonda fi Ingiliffa akkuma abbaan itti hiike. Sa waan deebi rakkina miti kun irra hin kaatin. Ingiliffa abshirin sodaatni ati maan wana Ingiliffa maa sodaata. Maa ridiinuun jira ka afaan Oromoo iyyuu seeraa hin haasofne. Ingiliffa keessan kanatu kabbaadidha. Ingiliffi diyaasbooraa keessattuu diyaasbooraa asirra biyya faranjii dhaqee guyyaa lamatti makiinaa bitee konkolaataa keessa taa'ee laayivii waraabu. Yaa maasha Allah. Oofuu beeytaa garuu akkanumaan keessa teette malee meera biyya di oof. Maa waa giraafiin oofan moo uleen oofan seeta qachaa callisanii oofan. Afrima biyyatti biraa baate isaan farda fa'aa isa ittaate akkuma gaanga yaabbatan san callitee ol korte qulfiin meeta. Kulfini, I think kulfini wanno jala ka hadde mobile jala wali gasacha abiti. Si, banna batami siyadi wallahi billahi. Batami siyadi. Wallahi. Oh, gara. Abo akkati moodi nurratti qabatamaan nu yaaddan ofitti akkatti gooda daqiiqaan poostiin mataan kuusite. Wallahi namni beektaa amma fakkeenyaaf wayitaa nu akkanatti waliin qoosnu kana namni gariin siiriisima dhugaa se'ee bakka ijoolleen tun akka mucaan kun akkam jedhan nu akka wal jaalannu hin beekan akkan waliin qoosnu hin beekaniifaa beektaa. Deegalee? Baay'isoo wallahi billahi aslidiin fi Muhammad Silxee nama hedduutu na gaafate. Okay, tiimii isaaniitii faana jedhan tiimii warra asladdiin faana jedhan simatanii maal aslii faa akkam nagaa qaba. Like namni sun sin dubbisu garuu waan jedhan fooloo kee jala taa'aa jira. Nama baay'ee na dubbise kaleessa masgiida Turkii tokko salaate. Ani hin beeku beekte nama baay'ee garuu Salim naan jedhan wal dubbise aslii faa beektaa akkana Muhammad Silxee faa beektaa. Egalee nama baay'ee na dubbise wallahi kijibaa miti dhugaa jiru wallahi dhugaa jiru sitti maal dhugaa jiru wallahi. Khalidin faa gaafadhu. Khalidin faa oolu. Suuraan waliin kaata ittiin argisiin ture dabtee hawaasitti sadaqatanii doolaaruma takka takka jedhee bara akkaawuntii isaa baay'isoo ammaaf hin qabu gaafadhee isinii ergiti. Atuun bakkuma birrii ciinqamate naacha. Lakki akkaawuntiin jedhu bar simattu iyyuu haa sadaqatanii waan biyyaan barattu kunoo saahiban keettee suuraan wajjin kaata ittiin argisiifattu.
asitti rakkoo qabu martuu wal qixaachuu waan jiru waan akkasii. Akka gabrummaa fuulii jara jiran sanii fi akkuma gabrummaa eeshii takkahuu akkuma gabrummaa xaamiyaa jara jiran sanii miti dubbiin. Okay? Just of taatee jiraatta, of taatee deemta. Akkasii jiru akkana. Na rabbiin gabrummaa fuulii jalaallee nama haa baasu. Alhamdulillah nu baasuu isaatiif hedduu wannoodha. Eebadii asliis irra deemi. Eebadii irra deemi. Afaan Oromoo dagadde warra walaani. Yeah, afaan Oromoo xiqqoo beekaa. Like afaan Oromoon harkaa baduuf deema. Yeah, inshallah I will try in Oromic language, but I'm not understand that language. Okay. Now, wanti tikko narka badu jira biti afaan Oromo. Oh my God. Guyya malama hamburgeri ma guyya nama afaan Oromo sin dagachi rabbi yeri afaan itti dhalatu to afaan mara walle. Ani mali filaka Nazir Nura fa'a anggaa sana baay'ee makiinaa keessatti yeroo baay'ee waraabu Nazir Nuraati. Maaliif makiinaa keessa yeroo baay'ee taa'ee waraaba jedhee yaadaa beekta? Waan san yeroo amma qaaman argu lakkaa waa malee akkanaan namni makiinaa keessa taa'ee waa waraabu si galee waa malee. Si galee rakkina isaa baradheef. Mana galan akkuma horii ala galan jechuudha diyaasboora mana qabu. Lala mana keessallee mana ajaa'ibaa qaba jechuudha maal taate kun manni kiyyaa kun mana dura taa'amti si agarsiisa barbaade laaqoo mana keessi agarsiisa mana onnoo seeta kondominiyeemii keessa gala seeta. Kono mana kiyya kono mana kiyya kana kono apartaadha kono kana. Manni wal fakkaata manni asii baay'ee wal fakkaata. Namni wal fakkaata. Akkamitti attaan beektee osoo tare? Wantidha lakkoofsa qaba rakkoon qaba asitti. Lakkoofsa waan qabuuf lakkoofsa laallattee seenta adreessa qaba. Maal coomina yoo karaa wallaalti beekama moobaayilirra jira as gori achiin gori siin jedha. Karri baddu hin jiru. Edaati amma ugurdala garraafaa dhufaan jirtu makiina dhaabattu keessa ulaa diroo seentee haasayaa jirta. No, iskuula dhufaa jira. Iskuula dhufaa jira. Aha, in baratta? Ande maan barande banna masri jira banna marbi jadi ma wa masri jira. Kuta meeqa geet? Alhamdulillah amma lammafa akka sinera lammafa sinera. Sadarkaa meeqaffaa baate kutaa tokkotti? Kutaa tokkotti sadarkaa 49 bahee nama shantama keessa 49 bahee inshallah ima mokorama I'm just try after then folk. See. Sitti haa tolu bakkuma jirtutti habiibi biyya barataa jirtu homaan jettu diyaasbooraa fakkaate waan illancha base fuulli cabsite sanatu ol jedhuu dide malee uffataan keeppii makiinaa homaan. Laa wanti inshallah kunillee ni beekta yaada ijoollee kaayiroo qabu yookiin fikirii ijoollee kaayirootu akkas ta'e amma maybe booda ammoo sii galee ni hiikkataa nafte rakkoon qabu kun sammuun qofti haa hiikkatudha barbaachisaan sammuun qofti yoo hiikkate waa hundi hiikkate amma sammuun hiikkateera ummata akka kaayiroo san hin jiru sii galee akka kaayiroo bara akkana siidhama hin beekama silaa dirimu nama hidhame bicha guute የቆሚስር ታማኙ ሌባን ቤታዊ ቆሚስርተኛ akkasii arju warra kaayiroo nuti warri kaayiroo jechuu yeroo sanitti I think today is not in Cairo like in Australia, you know. Ingilifa fitte war sila guyya wala wadda kam ingilifa akkam fitte jira war si wantidha maali feeta safara angalu kan Oromoon hin jiru achi baatu yoo waat firii taa jettu ummata adaadii saalfii hin qabne kanatu jira beekee dhanfaa deemanii galee waan deeman sii gala silaa himuun hin ta'u bakka homaa Oromii fan jiru Oromii maafish Arabic just you can tell by English language, you know.
I'm just celebration. I'm just Englishnya ጨጭብሴሽን ቆይ ስልኪ ብልብለኒ ቆይ ጓደኛ እየተኮና ብልብለና ፈካታ namni fi bilbilu eegalayyuu edha bilbila kana ka kaayro fide hello assalamu alaikum ingilifa itaade yeah I'm in I'm show live after finish I'm just calling okay you come here or not come you come just now or after a few minutes no Arabia da jirtu I think I'm not understand your language, but just not talk more this language. Just yeah, live, yeah. No, nagis. Okay. You just going in school or not going? Asli zau punya dia cakap sarta ni asli. Ingiliznya kayak karena nanti kabar deh. Live. See. Yeah, asli yes, that guy is black one. Yeah, one teeth is not here. Huh? Yeah. Yeah, you know him. Well, just they call him Khalid. After then, call him Tamam. After then, call him Salman. And there, you just in the deviation in Maznanya, enjoyment, you know. Na kasi live rejira asli to ko tungili pakaran na gawe da sani ni. Aye si Salim. Ako habibi. Okay, so bye. Asli, ilan nega. My Englishization is wallahi just it is very practical, you know. See, what not asli. Mine. Oye. Me asbayati mine gurrachu ma. Mine atile gurrachu video gurrachu. Ifan injiru hada yam. Ingiliznya tu murte? Cak sumur ya rako. Ingiliznya fitte? Rako, yo hasu berbadia sih rako. Baga naga. Baga fitte jenne ma. Fitte garu yo hasu berbadia sih. Kulla bofa sokala namti cela nacha. Ma bofa nyata nih. Mal bekan kaji boy sokana fakata wani kumburso kana fakata mbe. Gadu manne faranji akka siu sinyanne atu kumbursa wakata kesra corang koranne. Na tun komata na jiste. Amma biyya jirtu sanitti namni ati irra furdaa hin jira. Bade namni kallaa nasitti awuzu billahi banni barbaadam. Coofi namni kallaa barra sitti furdinna osoo hin fedhin furdatta si galee nyaanni ati nyaatu kara biraa hin deemu nafu mara taa'eete namni nyaata akka kaayiroo sani dheeshi gootee fuulii gootu sanii miti kun si galee cheeku godhamee dhufu waan ta'eef waan nyaatu gadi hin bahu asuma achuma nafa ta'aa deema si galee saniifu qal'innaaf ciinqamta si galee qal'achuuf ciinqamta dheetee mana jiimii si galee kun iiziidha beete namni akkanaa maashaallah hedduu filatamaadha beeta warra faranjii biratti. Kakaayiroo haan beeyta haa abboo asii yoo eeshii 8 gootu fuulii kiiloo takka irraan dhoyita xaamii jira jirjiri jira hin beeytatu. Mana fincaallee gaafreeti kiiloo 8 bum. Dandaiga. Baay'ee wallahi namni biraa akka waan biraatti yaadni hin qoosan taphadhaa asli kiyya wajjin hin beeytanii simmartuu. Nazir welcome. Nazir baay'ee dhufee jira. Haa jedhin Naziriin.
I think this guy is, I Comment. love these guys. His name is Nazir. See, mucha mal de hecho. English por lo que tengo que ya se lo comata. Maal Asli, mataan dhukkuba koomentii natti mul'atu wayye. ma wanno da ka mobile match ngone rakon mobile tu match wal ngone sigale mobile China fi mobile liti kwantin garagarumma ka sigale it's very different jedhan sai so Umar rakati rakon ka bugaf to ko inshallah wa itibata Asli Abshir wala inkin kamil rakon ko beri balama dole balama sedih rakon ko account ke ergiti kara jalati send si ko do lakina mitin jijirte Aboo gurraa kee dadhabne mata namichatti malaaxaan wallahi. Mobaayilli maachi waliin goru jette isa akkuma meeqa qabataa jirtu. Alhamdulillah 10 plus iPhone 10 plus ya brandi harawa Dhingare dhugeen akkatti dhiibatee jedha warra. iPhone 10 plus ya. yeah his name is so dangerous you know na kasi Bareeda go. I love you so much you not me English fakunille You and you. not you and you you and me English kabat so inshallah I will back in Cairo after few years. After then, I'm going to in my country, just in Ethiopia. After that, I will back in Australia. You know, ibadi English dan dai. English bata na banna haso barbadu sila katama de me haso barbadu sila mana suki sini. Nar ka bulle site banna te. Chi. Si. Baka rafa banna dukkan ke dite rafi. Ciao, nu biraa halkan qixxee baramma isin biraa saameek. Ganam akababi isaatii kudhan sagalii isaa kun akkas. Nu biraa halkanii bakka deemi ta biraa barbaadadhu warra achi keessa jiru baay'ee godhi faranjii wayii dullatti ilaali. Anuu faranjiidha coomina. Anuu faranjiidha jedhi. Koo bakka wannaati nagaan wanti jedhi kaa bakka sii bibilaa karaa jalaatiin jedhi. Waa'ee wanti haasuu seenaa bara naarkaa balete malee waa'ee ijoollee lamaa sanii kan mana hammaama keessatti ajjeesaman sanii. Yeroo biraa haasoftaadhii fi amma akkatti kun kolfisiiftee ijoolleen boochisini yeroo sagantaa qabadhu booda itti jedhu. Sagantaa qabadhee seena malee amma akkanatti maan seenu. Naa akkasii asli yaa alabi siin jaaladhaa siin kabajaa hedduu siin jaaladhaa hiriyoottan koo Cairo keessa jirtan hundi keessanii inshallah walirratti nama 8 10 9 akkas 10 ta'ati isin baasa rakkinaa miti ani jira waan ta'eef rakkinaa miti irra ta'a. Nama kuraan bakka tokko baasee. Nah, yaadin jechuu barbaade. Don't yaadeeshi wallahi don't yaadeeshi. Okay. Nah, see you inshallah. Good reflection. Ciao. Okay, bye. Maal godha mucaa ilkaan hin qabne kana wajjin haasa'e. Na akkasii Salmaanii kun eessa jira? Beeruutidha Salmaan Beeruut. Shin jiru beesti shi Nazir Nura. Well, Nazir Nura eessa jira Rabbi jedha. As fidaa invite irra godha Nazir Nura. Salmaan eessa jira? Salmaan lakkoo tokko ergi. Salmaan lakkoo tokko deemaa dukkanaan. Waan hin tokkoon hin ga'u lakka. Salmaan lakkoo tokko
Beest lakkoofsa tokko ergoo jiraate. Kabiraa eenyu kabiraa. Mucaa salwantii aslii kanan harkaa balleesse malee obboleeyyan keenya biyya wantiitti mana ammaa keessatti ajjeefamanii wal qabatee yaada wayii kennuu yaada kiyya baachuu barbaade akka tasaa hin danda'amne. Amma kanarraan seenuun ammoo xiqqoo wannoodha. Asiin kun waa'ee fanii haasaa asiin wanti yaasoon xiqqoo nu ulfaata. Akkasii namni invaayitii ergatu seenii. Invite lakkoofsa tokko okay ta'aggaaroo ikraam aggaaroo jedha shii sumayyaa baalee jedha aloo deem qoomami seentee baata qoomamin jedhu ta'e Ibrahim eegee michiire badiga afaan oromootiin afaan aloo ma lakkoo tokko ergi maa inni asuma teetteenitti na bilbilta asin ergitu hin dhuftu wala himee wanna erguri wantin ke wanna kootu kaasee gara bar haya lafi kota sorry silkii wantiiti dhiifama hojii akkasii namoonni yaada qabdan namoonni seenuu wannoo jettan seenaa na akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyya uummata waan qabadhee dhufi keessaa waa'ee dhimma obboleeyyan keenya lamaan biyya wantii keessatti biyya waamuu ni ulfaata achitti wanti godhanii ajjeefamanii wal qabatee yaada kiyya baachuu barbaade akka tasaa mucaan gurraacha ilkaan shorfee sun harkaa balleesse fanii baay'ata waan ta'eef amma wantiidha na akkasii mee namni tokko hin booniin jaalalaan aloo salan welcome badega ingilifa Sagaleen keessatti ammoo Ingiliffaan haasaa. ammoo aloo Hai, imbonin jalalan. Galma abbaa gadaa si seensisee jira. Jira. Assalaamu alaikum. Saabi keessa. Asli naa dhagahu asli yoo jiraate takka balleessi. Asli yoo jiraatte. Ammoo namni guyyaa adiin zarafame simaa jedheen akkamitti saayiba kee ka saayiba jaalataa akkana jiru gadhiisee Austraaliyaa keessa galchee.
Bakka ammaan booda akka duraanii waliin ta'utu hin dandeessu jedhi. Ma inni bari ana qofaa miti bar ilkaan isaayyuu kenneera. Ay saayibban tante ta'aa jirtu sun hundumtuu nuyyuu beekama. Warra Austraaliyaatti si to'ata malee ammaan booda warri ciroon keessa jirtan nagatti jedhiin. Amma qutixxirii Austraaliyaa jala seenni. Amma nutu siin fiiga malee. Asliin kiyya achuma Amshiir haa jabeessu isallee gaafa dhufee jedhe akkasumatti qeeballa. Inshaallah ima dhufa. Inni Beeruut deemuun niyyaa qaba garuu karaa Oomaa san deemuun niyyaa qaba. Biyya faranjii taphni hin jiru jedhiin akkanumatti gugurraacha'ee namni kun atiin diimatte kun illee ammaa gurraachofta. Gurraachawan. Asliin osoo dhufe ni diimata inni gurraachi sun biyya kanatti hin diimata jechuudha nama diima gurraacha. Asliin diimata baay'isoo. Mucaa bara. Qaamatu gurraacha malee keessi diima. Nama 800 silaala duraan gidee achi jirtu laan amma biyya faranjii kana keessa namni feesbuukii iyyuu hin beeku beekta. Shilingii funaannatee mana galuu malee. Imalala inshallah wanno anumatu yaanni an qabadhee dhufellee yaada biraa ture eega siyaasniitu kara qoosaan harkaa seense malee yaada biraati isaniif yaada san keessaa bahe. Ati inshallah yaada bal'aa kaan ni haasofna akka ijoollee seenallee ni haasofna amma immoo gammachuu kee uummata kana irraan badin torbaan lama sadii itti dukkanaa beeta aslii gurraachi kee itti dukkanaa iyyuu fa'a jajjabeesse amma Amshiir isinis ni baatan jedhiini. Asliin mucaan sun keessi diimaa fi qaama gurraacha malee. Fuula kana gurraacha malee keessi diimaa bara. Rakki keessi diimadha. Xiqqoo beekta namu biyya faranjiitu caalaa beekta abbaa fedha caalaa inni beekta. Asliin garuu anan gahu malee gabiraan caala. Gaafa achi deemte isaanumaa fi yaaddee iyyuu ani. Amma bar jarru beekta jarru akka duraanii Facebook kan seenani beekta amma cinjeen bakka magaalaan harkaa qabbanaa. Asliin ana malee awwaalaa bar chaajarri isaa ana chaarjii isaa gatii akkamiin moobaayilli chaarjii malee dalaga. Kaardi illeetti isinii guuta jedheen akka achitti walii guutan sanitti hin danda'amu atamma wannan wayii beekta ka balbala wayii saayitii achumatti waati darbita kaardi illeetti haa guutatanii. Wannoo yaada yoo nama 19 takka walitti qabee as baasuuf yaade. Beekta faranjiin tun beekta ni kolfiti yoo kolfitu akka kenna dhugaan kolfsanitti hin kolfitu beekta. Kabajin kaa qabdu kana ilkaan addeessiti. Kenna dhugama kolfa amma asliin wanti inni kolfuun garri akkana utaalee. Qaama tollata qaama mara tollata beekta kolfu. Yaa kolfa akkasii amma biyya kana waan dhufe nuun argatu iyyuu cichi. Amma Salimin kiyyallee amma bakka fi faranjii isaa xiqqoo malkaan addeessa malee waan akka kolfi akka duraan hin jiru. Amma wannoo dhagaa xiqqoo istaayilii jijjiirataa deemanii haala biyyaa jechuudha. Addaaf tokkodhaa yeroo deeman jijjiirama. Inuu ati laakiidhaa iyyuu Austraaliyaa ta'e nu hubatu. Austraaliyaan beekta lafa bareeda uummata bareeda keessa jira. Akka feetasi jiraata kun olaan hin gartuu ammaati amma namuma as keessa turte fakkaata daasii argite. Waan akka waan isin jijjiiramu jiru jecha. Maashaallah wallahi. Baay'isooyi hordoftoota as jalatti ilaaluu jirtan namni amma argitan kun wallahi dhugaa isinitti himaa waan kijiba hin qabne kaleessa masgiida asuma keessa jechuudha Austraaliyaa ta'ee masgiida Turkiiti. Masgiida Turkiiti mi? Masgiida Turkiiti. Masgiida Turkii keessatti sabboona Oromoo kanaan kaleessa achi wal argine na qaban. Ati Salimii naan jedhanii akkasitti na qabanii akkasii wal baradhee namni Oromoof ta'ee Oromummaaf ta'ee ofiif ta'ee saba ofiitiif ta'ee xiqqaatus guddatus waa dabarsu hanga tokkollee taatu ima wal qaba. Saniifuu wala nama kana kaleessa wal argee kaleessa wal baradhee hedduu natti tolee hedduu gammadee maaliif namni asitti nama hin beektu lafa hin beektu waa baay'ee sirriidha garuu nama akkana yeroo argattu hedduu dasna jedheera kanumaan galatoomaa isiniin jedha. Yaa asis galatoomi akkasumatti immoo eenyu gurraacha kiyyallee waan dhaamu dhugaa dubbatuuf gurupiin keeksun hundi ijoollee amala qabdu namni miidiyaan xiqqeennan qabu akkuma kaleessa argite si jenne san miidiyaa gubbatti waan saba keenya ijaaru waan uummata keenya waliin qabu gammachuu yeroo ofii keessatti yoo taphatanii jedhanii
wanni hundi beekta siyaasallee afaan gogaa isaa irra ka gammachuun haasan ka taphaan haasan ka jaalalummaan haasan beekta namatti tola. Har'a dhugaadha ani odumaa tolcheetti bakkuma salaata suzuu jibuutu si qabe maaliif bakka Itoophiyaa soodha itti wayyaaneen akkasiin nama qabdii jecha duraan laal wayyaaneen duraan nama qabdee nama jechuus akkasiin nama qabdee jecha namni miidiyaa gubbatti lagu hojjetu ni beeksisa footoo isaati fuula isaa ni qabamaa jecha. Dhugaa wallahi. Duuba akka waan ollaa keenya jirtutti guyyaa san yoo achi masgistu ol seenu achi si qabe. Nama biraatti haarawaa miti jecha amma aslii yoo dhufa aslii fa'a aynata hedduun qabdaa kaarruu qabaa dheeradhaa. Gurraachummaan shaakellaa mataan. Mataa kanallee akkanatti argitee luuncesseetiin gara tokkotti fila. So kara hundaan qabnaa jecha. Kanaaf gaafa aslillee dhufe akkasumatti qabna. Dhugaa dubbatu amma welcome elbow siin jenne. Namni hedduu garaa siin wal barata. Miidiyaallee immoo kana caalaa guddisna malee miidiyaallee kana booda hin xiqqaatu. Tiim amma tiim Melbourne jennee bannaayyuu. Sabni kennallee immoo moor kana caalaa argitee jaalala bareedduudhaan wal duukaa deemuuf deema malee ka ammaan booda ka gidee cinqaa gidee rakkoo sana akkasii obsisan qabaattanii Oromoo hunda jaalala argitee kutaa kudha takkaa hunda agarsiistanii uummata akkasii taphachiisan suni nama kuma tokko isin laalachaan si kaa'e beeku. Maaliif tokkoffaa sa'aatiin isin jirtan sun namni hedduu walitti dhufaa ammas immoo haasawa keessan jaalannaan nam taa'ee dhageeffata. So amma guyyaa sana walitti jennee dhageeffannu sani namni akkanaa keessa jiraayyuu nu keessa jiraatanii yaaddan garuu nama hedduu jira. Nama guddaa hoogganoota Oromootu hunda of jalatti argitan. Maaliif poolitikaadhaan mataan zooree namni tapha keessan san fedha achi dhaqee achi dhageeffatee deebi'aa jira. So kanaafin gurraacha kiyyallee gurraachi kiyyaanii beekte gurraachi heerii qaba beeki. Gurraachi kiyyallee akkasumatti karaa bareeda haa dhufu innillee Austraaliyaa nu haa dhufu Ameerikaa miti Austraaliyaa rabbiin isaa fidu. Ijoollee si waliin jirtullee hundayyuu akkasumatti akkuma si jaalannu jaras jaalanna. Hunda isii haga eenyu ijoollee maqaa dha'uu hin danda'u. Ijoollee hedduutu jira. Ijoollee fanii hedduutu jira. Ijoollee hedduu jira. San hundaafuu jaalala qabna. Akkuma si jaalala qabnutti jaris rabbi achi keessaa haa baasu. Uummanni Oromoo kammaan fedheeyyuu haa ta'u biyya cinqaa keessaa bahuun baay'ee nama gammachiisa. Wanna hojjetan immoo waan dalagan immoo hundarratti uummanni Oromoo itti gammada. Tapha isin taphatan san isin namni itti hin gammadu seetan namni itti gammada. Facebook Amaaraa dhayitee Facebook argitee naftanyaa dhayitee dhageeffatu nama keetii olaaltu itti gammaddaa jecha. So anamma gara biraatti manuu duuba naasofnaa so saayibban ta'e taphachiisi. So yeroo biraa walitti deemna inshallah. Okay, inshallah. Galatoma. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota peejii kiyya jalatti argamtan odoo qoosaa jirru akkasuma wanti jedhanii jedduudhaan sabboonaa Oromoo kan seenanii haa ta'u kaleessa wallahi iddoo masjiida salaatutti wal argee nama kanaa takkaa waliin haasa'een beeku bilbilaanis meseenjeraanis feesbuukaanis haa ta'u garuu na hordofanii na beekanii xiqqaatus guddatus namni tokko yoo waa dabarse nama sanni qabatan jechuudha hin qabaman illee namni sun iddoo salaata masjiida salaatu sunu jabuutti erga salaatee bo'ee na qaban ati Salimii abboonaan jedhan kaayiroo akkanaan jedhan hedduu dasne hedduu gammadee karanumaan wallahi hedduu tokko gammachuu qaba isinis hedduu isinin jaaladha hedduun si kabaja ani wanti qabadhe dhufe silaa waa'ee obboleettii teennaa fi obboleessi keenyaa dogongora balleessan yookiin dogongora nama biraatiin haa ta'u yookiin ammoo waan rakkinne biraatiin haa ta'u mana hammaamaa keessatti yookiin mana fincaanii keessatti ajjeefamaniin wal qabatee yaada kennachuu seenee haa ta'u garuu obboleessi kiyya asliin oduma waliin qoosnu waan san keessaa baanee karaa dhimma biraatti seennee qoosaa turre. Kanaafuu namoonni akkuma beektan wanta namni tokko waan karaa deemu san beekuu qaba yoo karaa deemu san irra qoreen jiraate karaa biraa filatee akka qoreen isa waraanne karaa biraa deemuun dirqama ta'a jechuudha. Namoonni manuma biyya himuun biyya kana jechuun na ulfaata maaliif achii dhufe waan ta'eef biyya Arabaa achii dhufe waan ta'eef jechuun na ulfaata inni jedhu waan ta'eef saniif biyya isa yoo jedhu sinii gala waan ta'eef jechuudha. Akka dogongora obboleettii teennaa fi obboleessa keenyaa dalaguun feerii miti hin dalaginaallee sun gaarii miti illee garuu waan kana namni sun yookiin itti yaadee dhaquu dhabuu danda'a yookiin ammoo namni sun isiin bifa biraatiin yaamuu dandeetti yookiin ijoolleen sun waan biraatiin jiraachuu danda'ani haa ta'u garuu wanti mudatee yookiin ajjeechadha yookiin waan biraati
achitti ammoo waan fokkatatu mudate kun ammoo waan hunda xureessu waan ammoo nama hunda wal qabsiisuu miti maaliif akkuma namni bifti garagaraa yaanni isaa ilaalchi isaa garagara jechuudha ani bifti kiyya yoo kabraa taate ilaalchi kiyya kabraati namni nama haa ta'u malee ilaalcha garagaraa qaba yaada garagaraa qaba saniifuu badii namni tokko balleesseen namoota hundaa walitti qabuun nu maqaa oromootu nu maqaa akkanaatu nu badinillee gaarii miti maaliif namni sun adda siingiliidha adda balleessee adda gaafatama garuu waan oromummaa wal qabatu yoo tuqe immoo hunda wal tuqa jechuudha akkasitti bifa sanii ilaallu kaleessa namoonni baay'ee laabii dalagaa turanii wanti irratti haasa'amu wanta biraa ture na akkasii isaanis yookaan jiraatan taate rabbiin haa fayyisu rabbiin umrii dheeraa haa kennuu fi warroota achitti kaleessa miidhaan dheengaddamu guyyaa lama dura guyyaa takka dura miidhaan irra gahe jechuu mana ammaa keessatti namoota yookaan du'an taate ammoo rabbiin jannatal firdawsiin haa kennu badii isaanii rabbiin irra haa taruuf jenna haa ta'u garuu nuti ijoolleen dhiiraa ta'ee ijoolleen dubaraa wanta akkasiirraa of haa qusannu dogongora yookiin gammachuu daqiiqaa lamaa yookiin gammachuu daqiiqaa sadii hin guunne jireenya guutuu kan itti yaaddu yookiin jireenya guutuu kan itti gadditu dalaguun gaarii miti maaliif wanti amma guyyaa dheengaddaa mana wanti keessatti dalagamee wanti fokkataa irra gahe sun gammachuu daqiiqaa lamaa ta'uu danda'a. Gammachuu daqiiqaa takka ta'uu danda'a maaliif daqiiqaa lama daqiiqaa takka bira daqiiqaa shan hin ta'u gammachuun isaan itti wal waaman yookiin bifti isaan itti wal yaadanii wal waaman sun haa ta'u garuu ijoollee tana wanti mudate maalidha jireenya isaanii guutuu keessatti akka isaan addunyaa tanarraa godaan kan ta'e taasise gammachuu daqiiqaa lamaatiif filannaa iddooti wal qabatee dogongora isaan dalaganiin wanti kun mudate jechuudha so namni akkas gootan yookiin namni akkasii waan akkasii siin dhagaame yookiin dhiirri tokko baay'ee dubara takka argachuuf yookiin ammoo dubara takka dogongorsiisuudhaaf qilee hin seenne hin qabu dhugaa isinitti dhugaa walitti himne jechuudha maaliif nama tokko argachuuf dhiirri qilee fedhe seenee waan san kijibaan ta'e dhugaan ta'e fida nama san erga dhufee booda maaltu na duuba jira maaltu na cinaa jira maaltu na mudataa laaluu qaba namni sun malee ilma namaa erga ta'ee booda dhufee garuu akkuma dhufee waan sanitti za'u jechuu osoo hin ta'in bitaa mirga namni ilaala. Erga laalee booda wanti sun seetaappiin isaa kan gaarii ta'u yoo taate waan san haa ta'u garuu bakki an dhaqe eessa deemaa maaltu na mudataa akkamii bahaa laaluu waan barbaachisaadha. Qoosa keessa gorsatti seenuun xiqqoo gaarii dhalle maaliif ani baay'ee yeroo haasa'u kolfaa taphataa nama san yaada san hinnaaf maaliif yaada dhufe san akkasii kennaaf namni tokko sammuun isaa hiikkataa sammuun isaa bashannanaa kolfaa yoo yaada wahii yookiin gorsa wahii kenniteef nama san sammuun ni qabata maaliif sammuu refresh ta'ee takkaahuu sammuu flexible ta'e wahii sammuu hiikkate sammuu kolfe wahii yoo yaada wahii kenniteef ni fudhata. Osoo kolfaa jiru waan stress ta'u yoo dhiyeessite itti dhagahama maali wanni kun jedha kolfa keessaa karaa wanti yaadatti seena jechuudha saniifuu bifa saniin namaa hima yeroo baay'ee qoosaa taphataa yaada barbaadu san hima jechuudha akkasii namoonni hedduminaan laalutti hin jiran sababbiin isaas sa'aatii achi halkanii asii guyyaadha sa'aatii wal jala taraa sa'aatii ammoo seetaappii sa'aatii kennaa sirreeffataa deemna homaa miti akka isin jedha hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa qoosa arreefuu obboleessa kiyyaaslee wajjin qoosee akkas jennee karaa biraatti akka fudhanne nuti qoosaa taphataa si wajjin bashannanaa si wajjin bohaaruu jirra namoonni baay'een asliis yeroo waan baay'ee dubbatuuf badiitti ilaalina maaliif inni kolfaa taphataa uumama rabbi sii kenne kun kolfaa taphataa nama gorsa kennuun uumama keeti waan ta'eef uumama kee ammoo homaa gochuu hin dandeettu. Ka guyyaa keessa dhufe qofa baakkoota malee uumama kee uumama waan ta'eef akkasii hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa namni natti mufatta yoo jiraattan afoo inaa ilaa isiniin jedha an ilma keessan tokkicha keessan Salim Umar hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa inshallah yaada bal'innaan waa'ee obboleeyyan keenya amma wanti irra gahe kana yaada bal'innaan qabadhee waan natti dhagahame waan ilaalcha kiyyaa wal qabate isiniif himuu barbaada. Hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa naaf jiraadha ka halkaniitiif halkan gaarii isiniin jedha kan guyyaatiif ammoo guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha naaf jiraadha.